Soofiyaa fi Kilaawudiyus akka mootichi jeenitti Usmaan Bey irratti tokkummaa ni uumu. Yigid Bey Kilaawudiyus walii galuudhaan odeeffannoolee Usmaan Bey jalaa ni baasu. Usmaan Bey Hasan Bey fi Koojaa Bey waliin wal arkee jira. Garuu warri alaabaa haarawaan dhufan san eenyu jettanii yaaddu? Kana malees Turgut Bey nama tokko waliinis wal argee jira. Innis eenyu ta'uu danda'a? Akkasuma Orhan Bey inni nama biratti baay'ee jaallatamaadha. Garuu akkuma jedhametti bahuudhaaf deema filima keessa. Kan ajaa'iba Faaxima Haatun heerumuudhaaf deemti laata? Akkasuma filimni Usmaan Torbee arraa kana maaliif akka hin jiraanne sababa isaa isiniif himna. Kanaaf gaa kan dhageessan kun hundinuu xiinxala keenya kan Torbee kana xiinxala kutaa 192 beessa tokkoffaa keessa kan jiru waliin kan laalluta. Kanaaf turtiin keessan haga dhumatti Oroorii Kardir Bakkee waliin haa ta'u isiniin jecha viidiyoo kana yoo Usmaan Torbee kana isin mufachiise laayik godhuudhaan jalqaba. Kanaaf hammadhuma qophii keenyatti akkan waliin turtan abdii qabna. Warroonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan chaanaala keenya Oroorii Kardir Bakkeedha subscribe godhuudhaan itti dabalamaa isiniin jecha intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 91911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oroorii Kardir Bakkee. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya walitti dachaanii jira. Egaa akkuma kanaan dura himnee turre gara gubbaa irratti wannoonni dubbachaa jiru hundinuu xiinxala keenya xiinxala kutaa 192 beessa tokkoffaadha. Kanaaf gaa akkuma kanaan dura dubbannee turre Orhan bara kana keessatti akka bahu dubbannee jirra. Orhan bahee achiin hin nafu. Asirratti wanni isin himuu barbaannu Orhan bahee achiin hin nafu. Garuu ammoo bara jahaffaa kana keessatti bahuudhaan garuu bara torbaffaa keessatti ni deebi'a. Akkuma kanaan dura jennee gaa namoota irratti hirmaatan ni badhaasnee turre garuu nam tokkollee badhaasan hin arganne beeksifnee jirra. Warri karaa sooshaal miidiyaa yookaan pilaatfoormii keenya hundaan hordofaa jiru kanneen hunda ni beeka. Orhan sababa karaa jaabee masaraa san akka inni dhaqee achi bulchuuf Usmaan ergee jira. Sababa sanii bahee jira jechuudha. Bara jahaffaan kun dhumarra waan jiruuf bara jahaffaa kana keessatti ni baha garuu bara torbaffaa keessatti ni deebi'a. Akkasuma Orhan kan nuti footoo irratti ammaan tana beenu yookaan ka Orhan Bey bakka bu'ee hojjechaa jiru kana osoo isa kana hin taane kan booda irratti ni deebi'ee jedhamu nama biraatiitu bakka bu'aa jedhamee eegamaa jira. Namtichi sunillee nama hedduu dandeettii qabu akkuma footoo irra isinii kaa'u isa kana dandeettii qabeechaa jiru kana waa'ee kana oofaa jiru jechuudha. Hamma jiru kanarraa gara isa kanatti jijjiiramaa jechuudha. Bifa kanaan jijjiiramaa jechuudha. Yoo isinitti tole koomentii naa godhuu dandeessanii yoo inni kun itti haafuuf ta'ellee yaada keessan anillee nan laalaa jechuudha. Akkasuma waa'ee Olofiiraas waan wajjin deemanii jiraniif Olofiiraan ni baati waan jaamu ammoo waan Olofiiraa irratti haga ammatti wanni ka'ee tokkolleen hin jiru jechuudha. Wanni ibsame waa'ee Olofiiraati wal qabatee tokkolleen hin jiru jechuudha. Yoo odeeffannoon haareen dhufee isin beeksifna. Akkasuma kan itti aanu akkasuma waa'ee Kurulus Usmaan wal qabannee filima kana keessatti diinni haaraan tokkolleen hin jiru. Maaliif jennaan diinota hunda fixee jira. Amma diinni tokkichi hafeef karaa kiristaanaa qofatti ichi garagalee jira jechuudha. Kilaawudiyus isatti ichi garagalee jira. Soofiyaan gaa akkuma beekamu aangoon irraa fuudhamtee jirti. Waa'ee isaanii wal qabatanii gara duubatti ni ilaallaa yookaan gara keessatti galsiinee ilaallaa. Garuu diinni haaraan hin jiru hanga ammaatti. Garuu kanarratti wanni jiru diinni akkuma kanaan dura Kuujaar ajjeesee ture kutaa darbe keessatti odoo hin turin keessatti kutauma darbe kana keessatti ajjeesee ture. Garuu wanni isa kanaan wal qabatu Oljaay Tohaanii fi isa haala gaariidhaan walitti buusuu danda'a. Maaliif Oljaay Tohaan nama inni bakka buufatee ergatee Kuujaar ergee ture. Kuujaar ammoo Usmaanni ajjeesee kunilleen maal nutti mul'isa sababa guddaa akka wal dhabdeen guddaan Usmaanii fi isaan gidduutti uumamuuf jecha kun uumamee jechuudha. Kuujaar akkasitti lubbuun isaa dabarte garuu Oljaay Tohaan yeroo kana baay'ee akka aaru beekamaadha jechuudha. Gara fuulduratti lola guddaan akka dhufu beekama. Garuu bara jahaffaa kana keessatti waan dhufu hin fakkaatu yookaan siizinii jahaffaa kana keessatti waan dhufu hin fakkaatu jechuudha. Akkasuma akka sooshaal miidiyaa irratti dubbatamaa jirutti Doogaan Albi yookaan Doogaan
Ertugrul kan jedhamu ni dhufuu danda'a jedhamee haasa'amaa jira. Garuu ammoo kana keessatti oduun murtiin tokkollee nu hin jiru jechuudha. Oduuwwan kunillee dhugaa miti jechuudha. Oduuwwan sooshaal miidiyaa irra deemaa jiran dhugaa miti. Haga ammatti odeeffannoon Mahammad Bozdaag faa biraa baate tokkollee hin jirtu. Odeeffannoo akkanaatiin hin burjaaja'inaa isiniin jecha. Egaa maalumaafuu mee gara Kuruuduu Usmaan torbee kanatti yommuu dachaanu egaa akkuma mul'atu Hasan Bey fi Koojaa Bey faanilleen Usmaan Bey jalatti deebi'anii jiru. Akkasumatti illee amma gantuun kun jechuudha Yigit Beyilleen Usmaan Bey jalatti deebi'anii jiru. Kunneen maal nutti mul'isan jechuudha gara fuulduraatti Usmaan Bey biratti namoonni hedduun akka makaman yookaan turkoonni hundinuu mataa Usmaan jalatti akka galan irraa hubannaa jechuudha. Akkasumatti illee namni tokko dhufee jira filima kana keessatti nama sanilleen alaabaa Turkii qaba yookaan alaabaa ummata Turkiiti. Isaan wajjin Turguut Beyilleen isaan sanii wajjin wal arkee jira. Nama Turguut Bey wajjin wal beekan fakkaata. Kana keessatti bakka namoonni hedduun Usmaan Bey jalatti akka walitti makamaa jiran kanarraa hubannaa jechuudha. Turkoonni hundinuu akka Usmaan Bey hordofanii sanuma wajjin wal qabatee namni haareen dhufe kun Turguut Bey wajjin illee wal arkanii waan turaniif Turguut kanarratti maal hubachuu dandeenya? Turguut Bey dhufuun isaa kun ummatoota naannoo Turkii ta'an hundaa'uu akka Usmaan Bey jalatti walitti qabaman nutti mul'isa jechuudha akka xiinxala keenyatti. Akkasuma kanuma wal qabatee Imperaatorri Soofiyaa waamee jira. Akkasuma Kilaawudiyus illee yaamee jira. Garuu dursee Soofiyaan achi dhuftee jirti. Kilaawudiyus immoo kana arguudhaan hedduu ajaa'ibsiifatee jechuudha. Soofiyaan achi dura jiraachuusaa kanaaf wabiidhaan akka isinitti himnuu fi akkasuma Imperaatorri hojii sana Usmaan Bey waliin kan hojjetee ture garuu nama karaa darbaa akka hin taanee fi dhugumatti inni Kilaawudiyus amansiisee Soofiyaan isaan lamaan tokko ni ta'uu jechuudha. Kilaawudiyus fi Soofiyaa wal amansiisee yookaan wal taasisee isaan lamaan tokko ni ta'uu jechuudha. Kanarratti jechuudha yookaan waliigaltee achirra godhamee jiru san beeysa afaan Oromootiin illee hojjetnee jirra. Warroonni ilaaluu barbaadan pilaatfoormii keenya hunda irratti nu hordofuu dandeessanii kanneen Instagrama akkasuma X yookaan Twittera akkasuma Telegram chaanaalii irra filima gurguddaa oofnaa akkasuma WhatsApp illee ni qabna chaanaalii WhatsAppidha akkasuma FB illee peejii ni qabna TikTok illee ni qabna karaa barbaadan hundaan nu hordofuu dandeessanii hundinuu odeeffannoo garaagaraa qaba waan ta'eef kanaaf mee gara qophii keenyatti adeemnu isin jecha Kilaawudiyus fi Soofiyaa amansiisee isaan lamaan tokko ni godhu. Kanarratti wanni hojjetamuu qabu dirqama yookaan wanni mootichaa wajjin waliigaluu qaban tapha Usmaan Bey irratti taphachuudhaaf Soofiyaa fi Kilaawudiyus erga tokko ta'anii isaan keessaa tokko dhabamsiifamuu qabanii jechuudha yookaan bakka biraatti akka deemamu qophiin ni taasifamu. Filima keessa amma waa'ee biyyoota isaanii irratti yookaan bulchiinsa duraan Soofiyaan qabdu irratti bulchaan lama akka hin taane tokko isaanii dhabamaa jechuudha. San irratti qophiin kanaa ni taasifamaa jechuudha akka xiinxala keenyatti waa'ee Soofiyaa yoo laalle Soofiyaan ni duuti jedhee hin yaadu garuu ni dhabamsiifamti yookaan filima keessaa dhabamsiifamtee bara Kilaawudiyus kana keessatti akka gaarii natti hin fakkaatu yookaan bara Kilaawudiyus keessatti yoo dhufte isilleen deemte malee wal dhabdeen ni uumama dirqama. Sababa saniif jecha bara Kilaawudiyus kana keessatti deemte garuu Kilaawudiyus bakkatti hafaa fakkaata akka xiinxala keenyatti yoo bakka takka ta'an waliigalumsi isaanii ni ulfaata waan ta'eef. Akkasuma waa'ee balaa haatunitti yoo dachaane akkuma xiinxala yookaan beeysa keessatti arkitanii jirtan maaltu ta'ee ture bakka sanitti balaa haatunii fi shamarran yookaan obboleettota jechuun ijoollee loltoota shamarranii jechuudha karaa gabaabaa isaanii madaa'an yookaan isaanii haleellaan irra gaggeeffame arkinaa jechuudha. Kun maal mul'isee jechuudha Yigit Bey akka inni odeeffannoo Kilaawudiyusiif kennee Kilaawudiyus kaarbaana yookaan geejjiba balaa haatunii fi shamarranii irratti akka haleele nutti agarsiisu yookaan mul'ata jechuudha beeysa keessatti. Kanaaf Yigit Bey balaa guddaa geessisee jira jechuudha kanarratti jechuudha. Egaa akka mul'atutti Yigit Bey odoo balaa haatunii fi shamarran qofa hin taane gara fuulduraatti akka xiinxala keenyatti jechuudha rakkoo guddaa waan Usmaan Bey irra loltoota isaatiif Usmaan Bey irra geessisu fakkaata. Maaliif jennaan kun ifatti ni mul'ata. Maaliif Usmaan Bey gantuu waan isa keessa jiruuf odeeffannoo geessuu fi danda'a jechuudha Kilaawudiyusiif jechuudha Yigit Bey jechuudha geessuu danda'a. Inninis akkuma gara dhumarratti kutaa darbeessatti gartan ni doorsifama saniin kana hojjechaa jira. Akkasuma duraan illee gantuu turee jira. Garuu Yigit Bey tapha hedduu akka asii booda taphatu ni eeyinaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu waa'ee Booraan Bey odeeffannoolee sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira. Booraan Bey akka inni xumuramuu fi akka inni bahu warroonni jechaa jiranidha. Garuu akka mul'atutti beeysa yookaan beeysa
1992 keessatti waan irraa xumuramu hin fakkaatu. Inni odeeffannoon akkas jedhamu san sobaadha. Kanallee akkuma beektan barbaanneeti. Egaa akkuma beeksisa keessatti mul'atu waan ajaa'ibaati kuni balahaatuun isii huccuu yookaan uffata sargii Faaximaadhaaf kannitu ni argina. Kun maal nutti mul'isa? Amma ilmi Koojabee illee dhufee jira. Faaximaa fi ilmi Koojabee akka waan wal fuusisuuf deemaniiti fakkaata. Garuu wanni kun ariifatee bara Jaaffaa kana keessatti akka hin taane abdii qabna. Yoo ariifatee yoo kata'u ta'e boodarratti maaltu ta'a? Faaximaan tun bara 7ffaa keessatti nama biraatiin bakka bu'uu dandeessi jechuudha. Yoo ariifatu ta'e jechuudha. Fuuni kun Faaximaa fi Haliimee nama keessaa ta'eef hin beekne garuu uffanni immoo Faaximatti mul'ifamaa jira. Gurbaan sanilleen yookaan ilmi Koojabee sunilleen akka Faaximaa wajjin filimoota kan darban keessatti akka mallattoo nama tokko yookaan wal barinsa nama tokkootiin kan wal fakkaatu yookaan isaan akka wal baran fakkaata. Kanarraa ka'uudhaan jechuudha ilmi Koojabee illeen akka wal fuudhan shakkisiifamaa jira. Kanaaf gaamii waa isaanillee filima torbee dhufu keessatti ni ilaalla inshallah. Akkasuma namoota hedduutti wanni gaafii tahee yookaan beeysa nuti maxxansine irratti illee ibsa warroota barbaadan hedduutu jira. Filimni torbee kana maaliif hafee warroonni jettan egaa kan isin ibsinu taha turtiin keessan wajji haa ta'u isiniin jecha viidiyoo kana laayik godhuu hin dagatina isiniin jecha yoo haga amma maatii nuun ta'e maatii tahaadha subscribe godhuudhaan nuti dabalamaa isiniin jecha. Egaa filimni torbee kana maaliif hafee yoo jettan taate filimni torbee kana sababa tapha kubbaa miilaa kilaba biyya Turkii keessa jiru saniin sababa akkuma kanaan dura darbetti hafee jira. Kilabni dhumarratti waancaa waan qabuuf yookaan injifannoo dhumaa waan ta'eef badhaasni waan jiruuf saniif jecha taphni isaanii torbee kana hafee jira. Ajaa'iba waan sittoo biyya isaanii keessatti taphni kubbaa miilaa hedduu kabajamaa hedduu deemus ture miidiyaa isaanii guddaa irratti TV irratti jechuudha. Akka malee deemu ture ajaa'iba hafee jira. Kanaaf odeeffannoo kana isinii kanne jee yaada tapha kubbaa miilaatiin wal qabateeti jechuudha. Tapha kubbaa miilaa san footoo isaallee kunoo kumaan isinii kaaya kana ture viidiyoo yoo ol baafne gaa xiqqoo rakkina fida. Saniif gaa hordoftoota keenya akkas isiniin jenna. Kanaaf warroonni odeeffannoo keenya yookaan xiinxalli keenya isin tolee viidiyoo kana laayik sheer godhuu hin dagatina. Yaadi yoo qabaattan koomentii irratti akka nu barreessitan abdii qabna. Kanaaf gaa warroonni haga jalqabarraa haga dhumatti nu wajjin turtan galatooma isiniin jecha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.